ቪዲዮ እየለቀቀ አይደለም። ሁለተኛ ስልክ ሲደወልለት ስልኩ እየሰራ አይደለም። ማንንም ሰው እያወራ አይደለም። ሰላም ጋር ራሱ ተደዋውለን ልንገናኝ ቀጠሮ ከያዝን በኋላ ከዛ በኋላ ሰላምን ላገኘት አልቻልኩም ማለት ነው። ሰላምን ልንገናኝ ተቀጣጥረን ስልኳ ዝግ ነው። በጭራሽ ያለችበትን ቦታ ማወቅ አልቻልኩም። በድጋሚ ሰኢድና ሰላም የሆነ ችግር ውስጥ ገብተዋል አብረው ወይስ ምንድነው? ሊገባኝ አልቻለም። ለምን ሰኢድ ባለፈው ጋይስ ሀዋ ማለከ ጀቱ dhageessanii jirtu maalaka ishiin dubbattu dhageessanii Saayidii rakkoo wayii isa qunnameetii jira. Salaamiin Saayidii hiisisuun ishii hin oolu. Salaamiin Saayidii hiisisuun ishii hin oolu. Maal jechuudha? Akkamitti? Gaafidha kun. Akkamitti dhageesseeti moo argiteeti moo akkamitti akkana jechuu dandeesse? Gaafii guddaadha. አይ ሰው እኮ ዝም ብሎ በቃ ዝም ብሎ እንደዚህ ያወራል እንዴ? ዝም ብሎ እንደዚህ ግን እኔ ማሳስቦኝ ነበር ኡጋሩም ዱባቹዳ ጀቹዳ አነስነ ያቺ ቱሬ ወንቸ ኩን ጀቹዳ ሰይዶ ማልተይቲ ጉያሜ ቀመ በርግጥ ቪዲዮ ሱመያን ሆጀት ረትዩ ዴቢን ዴቢስኔ ሱመያናማ ናኔሩ ማጀቴት የቹዳ ሸንከን ሸኔሩ ሜተና ሰርጊ ጭዳ ኮቲ ስኔት ተርጊሲሳ ማሎ ቡራ ከረዩ የቻቲ ቱርተ የቹዳ ኩማ ዳገኘቲ ሃተው መለ isalrattiyyuu deebiin kennineef jechuudha sumayyaadhaa fi achumaan bade viidiyoodhuma gaafa duraa hojjeteeni achumaan nu harkaa bade jechuudha. Ani kuniyyuu naasaasabee ture dhugaadhumayyuu minoo bakka lamdinoo bazzaa xaffaa jedhee yaadan ture jechuudha. Maal ta'ee tachiin badee maaltu isa muudatee viidiyoo sanarratti wanti inni dubbate tokkollee hin jiru. Deebisee raawwate immoo salaamii faana maaltu akka uumame ammas immoo deebisee raawwatee waa'ee cidha isaatirratti maal jechaati akka ture dhageessaniitii jirtu jechuudha. Hundi keessanuu viidiyoo isaarratti gaafa viidiyoo dhumaa hojjetee maal jecha akka ture agartaniitii jirtu. Ani kana booddee waa'ee kan Sumayyaati waa'ee Sumayyaatirraa kan ka'e jechuudha. Sumayyaan deebii isaaf deebisti yoo taate ifama isa gaafatti yoo taate akka ishiitti deebi'u. Akka waan hundumaayyuu ishee faana walii galtee godhatee raawwate isheetti deebi'ee ishee faana ilmoo isaa guddifatu dubbateetii ture. Yommuu ishiin deebiin ishiin deebisaafii jirtu yookiin immoo wanni ishiin jechaa jirtu waan isaaf fudhataman ta'an waan ammas haasadhuma hardiidhaan itti dhufti yoo taate akka callisee raawwatee waan isa barbaachisu qofa xumuratee gara gaayila isaatitti yookiin immoo gara ishee intala barbaaddatu sanatti nama isaa achillee isaa dhaqee raawwatee isaa dubbatu akkasuma immoo nama waan hunda isaa sirreessu qopheeffatee intalittii faana walii galtee godhatudha kan inni dubbate. Immoo sababa kana ta'eefuyyuu tariika waan kana sirreeffatuuf toorarraa badee waan kana sirreeffatuuf gara onlaayinii kanarraas badee kanan jedhu yaada natti ta'ee keessa kootti yaadee dhiise malee maaliif onlaayinii irraa badee kanan jedhu gaafii guddaa natti ta'ee ture jechuudha. Baay'ee na saasabeeti ture. Maaliifiin odoo waan intini jedhee raawwatee haala gaariirra jiraatee wanti isaa mijatee jiraatee waa'ee Sumayyaa sanarratti deebii kennuu dhiisu jechuudha. Silaa deebii kennaa ture waa'ee sanarratti viidiyoo ishii sanarratti hin callisuu ture deebii kennaafii ture jechuudha. So waan egaa xiqqoo haalichi isaa mijatee hin jiraatinii fi deebii kennuu dhiise jedhee tanan ofirraa dhiise. Ammas immoo deebisee egaa waan isheen jechaa jirtu hawaan akka dhageenyetti bilbilli salaamiillee hojjetaatii hin jiru bilbilli seedoorree hojjetaatii hin jiruudha kan isheen jechaa jirtu. Hawaan akkuma dhageessanitti viidiyoo isaa irraa nan bilbilaa fi ergaa inni dhaqee raawwatee balbala itti reebee already akka ishiin barrii banuu fi diddee raawwattee deebi'eetiin dhufee viidiyoo dhumaatti irratti dubbateetii ture jechuudha. Balbala banuu fi akka diddee akka achitti ishee argee deebi'eetii dhufee ergasii asii immoo Sumayyaan viidiyoo waa'ee isaa irratti akka achi ishiin hin jirre akka ishiin asuma jirtu viidiyoo hojjetteetii jirti. Viidiyoo ishee argineetii jirra jechuudha. Saayidoon immoo deebi'eetii akka gara mana isaatti bakka jiraatutti gaan mana kireeffatee jirullee haa ta'u mana hiriyyaa isaallee haa ta'u akka bakka manichaatti deebi'ee raawwatee viidiyoo irraa nu waraabee natti naabanuu diddee natti cufatte jedhee raawwatee dubbateetii ture jechuudha. Garuu immoo maal gochuu akka qabu Sumayyaarraa maal eegaa akka jiru
maal akka yoo ishiin mirkaneeffatte ishiirraa maal akka mirkaneeffatee raawwatee gara gaa'ela isaatti seenu dubbateeti jira jechuudha. So sababa kana ta'eefu ani akka kan kootitti Saidoon mudannoo wayii isa mudateetiin jedhu yookiin immoo waa rakkateetiin jedhu jechuudha. Maaliif hoo jettanii inni durumayyuu gaa dhageenyeerra viidiyoo isaarraa waan ta'eef amman waan tokko sirreeffadhutti kanaan booda gadi bahee dhufee raawwadhee uumaa kana sana hin jedhu. Yoon dhufellee intalittii fidadheetiin hin dhufa malee jedhe akkuma dhageessanitti jechuudha. Yoon dhufellee intalittii ishii haadha manaasaa sanaa yookiin immoo kaadhimaasaa sanaa fidadheetiin hin dhufa malee kana booda qophaa ka'ullee hin dhufu. Waan ishiin jettu ishiirraa eegee raawwadhee murtee ishii jechuudha. Murtee Sumayyaa irraa eegee sanaan booda waan isa barbaachisu akkasuma kaadhimmatee nikaallee godhatee guyyaas qabanii fi ammas fuudhuu barbaada ta'e boodas cidha godhachuu barbaadu ta'e sanaan booda maatii faana walii galee intalittii faana walitti dhiyaatanii indoom ishii qabadheen dhufee raawwadhee isinitti viidiyoo isinii waraabaa jedheeti jechuudha. Kan inni gaafa sana waadaanuu galeetii deeme nuti yoominni dhufaa yoom waadaa sana nuuf guute inni teenyee isa eegaarra malee mudannooti isa mudataa kana ta'a sana ta'a jennee raawwanne keessa kan kootitti shakkiin keessa koo haa dhufuu malee akkasittiin dhuunfadheen haa yaanne jechuudha. Maaliifin waan inni kana jedheefu waan tokko sana xumuratee raawwatee dhufuudhaaf jedhaa jira jedhee tanan eega malee mudannooti isa mudate hin jedhu. Mudannoon isas hin mudatini rabbii homaa isan taasisini homtuus isa hin qaqqabini innis immoo waa namarraan hin ga'in jechuudha. Sababni isaa amma yeroo ammaa kanatti nama miidhatti ofii miidhamna. Dhuguma isiniin jedhame isuma dhugaa rabbii jechuudha. Nama miidhatti ofii keenya miidhamna jechuudha. So waan kana ta'eefu nama miina jennee hin deemnu. Ofii keenyafis yaannee nama isa kaaniifis yaannee namaafis ofiifis yaannee raawwannee waan gaarii gochuu qabna jechuudha. Erga wanti hundinuu nuuf ta'uu didee erga gara naan jennee ta'uu didee erga gara siin jennee ta'uu didee nama miidhuudhaaf hin deemnu. Gara ittiin nuuf mijatu gara ittiin nama sanaafis mijatu nuufis mijatu barbaadanne jireenya keenya fooyyeffachuu barbaanna malee namni kamiyyuu nama miidhuudhaaf deemu sirrii miti hin jedha. Saidoonis waan akkanaa hin godha jedheetii hin yaadu. Osoo waan akkanaa godheetii kana dura jechuudha Sumayyaa irratti waa hedduu raawwataa ture. Egaa yoo ishiin asan jira jettu asiin bahee yoo ishiin achan jira jettu achiin bahee ishiidhuma faana tankaraatataatii ture malee miidhama tokko ishiirraan ga'eetii hin beeku. Amma immoo har'a miidhama namarraan ga'a jedhee wanti naan yaadu tokkollee hin jiru. Egaa tarii akka carraa ta'e raawwatee sheexanni wanti isheen nama hin goone hin jiru waan hin taane keessa nama buusti. Tarii ka wantu ga hin beekamu sammuun namaa akkasuma keessi namaa waa garaagarii yaada waan ta'eef tarii waa'eedhuma ijoollee daa'ima achi qaba jedhame sanaafillee intalittii sanallee salaami sun hin beetti jedhee raawwatee akka carraa ta'e yookiin waa'eedhuma sanaati irratti walitti mufachuu ta'anii raawwatanii gara seeratti yoo wal dhiyeessan hin beekamu. Egaa odoo ta'e immoo gaa yookiin bilbilli isaanii lamaan hin cufamu gaa yoo ta'e illee yookiin kan salaamii egaa Saidoon amma dhimmi inni itti mana hidhaa galu jira jedhee hin yaadu. Maaliif wanti inni balleessee hin jiru. Bakka kanatti hawaan jechoota jette keessatti dogoggora qabdi jechuudha. Sababni isaa maali dogoggorri ishii maali yoo jettani salaamiin Saidoodhaaf jettee akka deemte Sumayyaan dubbatteetii turte. Akkuma dhageessan jechuudha. Indoomii ka'ii hin deemnaa isheen jennaananii ani didee indomin deemin jedhee ishii dhoowwinaani na diddeetii deemte dhimmi ishiin deemteef maaliif akka ta'e iyyuu hin beeku. Dhimma irraa qabdi ta'uun isheen oolu isaan lamaan jidduu wanta jiru iyyuu hin beeku ani. Kanaaf iyyuu ani naa deemi hin jenneeni ofii ishiitiif deemte jettee raawwatte Sumayyaan akka dubbataa turte hundi keenya dhageenye jirra jechuudha viidiyoo Sumayyaa irratti. Amma immoo salaamiin ለሌላ ነገር ነው የመጣችው ለሌላ ነገር አይደለም ለሱ ብላ ነው የመጣችው isaaf jetteeti kan ishiin dhufte jechuudha. So kanaaf iyyuu